arsoomni qorsooma jennaan warroomni sanuu caalaa jedhan. Kanaafiyyuu arsoomni qorsoomaa kan gaafa jedhame namoonni arsoomni qorsooma jedhu kunillee ittumaan ufaarsumaa fi ittumaan qaama tokko mufachiisuu yookiin ittiin qaama tokko gammachiisuu yoo ta'e malee arsooma qorsoomaa kanayyuu namni hubannoo hin qabu. Warri arsoomni qorsooma jedhullee hundi hubannoo hin qabu. Arsoomni qorsoomaa kun yoom jedhame, eessatti jedhame, maaliif jedhame, eenyutu jedhee beekamuu qaba. Seenaa hundee jechaa fi gochaa wannan jedhu kana arsoomni qorsooma jechuun gatii hin qabu. Maaliif beekuu qaban jechuudha. Gaafa arsoomni qorsooma jedhame kana yoomi? Gaafa gadaan ka arsii, arsiin ka dhugaa, dhugaan ka waaqaa jedhame yoomi? Gaafni arsiin bishaan gaafatan aanan namaa qiyyi jedhan sun yoomi? Gaafa arsiin lubaan malee qubaan hin bulu jedhan yoomi? Kanaafiyyuu jechoota kaleessa ummata arsiitiin jedhame kana hundee isaa beekuun barbaachisaa. Har'a fooloo ittiin guddifachuudhaaf yookiin waan tokko tokko ittiin of jaalachiisuudhaaf arsoomni qorsooma jechuun gatii hin qabu. Akkuma reefu siin jedhe san Baalee biyya jechuun gatii hin qabu yoo biyyummaa isii ragaadhaan lafan kaahin hawaasa kana. Arsoomni qorsooma jechuulleen gatii hin qabu. Arsoomni qorsooma tahuu yoo ittiin argisiisin ragaadhaan yoo hin argisiisin jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti warri arsoomni qorsooma jedhu warroomnu sanuu caala waan ta'eef kanaafiyyuu homaa hammeennan qabanii jaalalaaf jedhanii haga jaalataniif jedhanii haga waan isaanii ta'e faaruu kaleessa ittiin uummanni Oromoo illee ittiin faarsaa ture waan ta'eef rakkoo hin qabu. Baalellee biyyooma biyya rakkoo hin qabu Baalellee. Kanaaf wanti hubatamuu qabu namni tokko gaafa dhalatu waa sadii qaba. Akkuma reefu siin jedhe san uumaa qabaa, biyya qabaa, abbaa qaba. Namni kana sadii hin qabne hin jiru. Namni kana sadii keessaa tokko akka ta'e uumamuu dhabuu isaa wayya. Nuti uummanni Arsii sikkoo mandoo uumaallee beeknaa, rabboomallee qabnaa. Akkasuma immoo biyyallee qabna. Biyyallee waakkachuu hin qabnu. Abbaallee qabna. Anama fakkeenyaaf biyyi tiyya Baalee, abbaan kiyya Arsiidha. Hiddi latiinsa kiyya Arsiidha. Biyyi tiyya immoo Baalee. Addaan baasuu hin danda'u. Baalee faarsee Arsii abaaruu hin danda'u. Arsii faarsee Baalee abaaruu hin danda'u. Kun safuudha. Maaliif abbaa fi biyya addaan baasee beekuu qaba jechuudha. Kana waan ta'eef warri arsoomni qorsooma jedhullee dhugaadha. Garuu ammoo arsoomni qorsoomaa yoom jedhame, maaliif jedhame, eenyu jedhame, eenyutu jedhee iyyusuma kanayyuu kana beekuu qabanii. Warri Baalee biyyooma jedhullee ammoo Baaleen maan sunuu eessa daangaan isii. Warri amma addaan bakka lamatti ol qoodee jedhu kun warra Baaleeti irra guddaan. Fakkeenyaaf bara 1997 dhalootuma keenya kana dhiyoodha. Ka mootummaan godina Arsii lixaa kana hundeesse jechuudha. Adaabbarraa ol garan baadiimarraa ol Arsii lixaa jedhanii hundeessan. Mataan Baalee gubbaa kana jira. Gadab Baalee kaleessa. Waabirraa gadi Baalee. Garuu har'a immoo qaamuma kana lamaantu Baaleen bakka lamatti addaan baasee gandumuu fi qofa Baalee godhee yeroo ol dha'utu jira jechuudha. Yeroo ol qeequtu jira. Kanaafiyyuu Baalee biyyooma dhugaadha. Daangaan Baalee sun ammoo eessa turte? Eessaa beekuun barbaachisaadha jechuudha.